Ooltanii bultanii akkam jirtu fayyaa keessanii har'a barnootanii qabadhee jiru gaaffii koomentii jala naataa irratti hundaa'uudhaanidha. Innis immoo maal kan jedhudha? Dhiibbaa harma hin hoosisiin hafuun haadha irrattis ta'e daa'ima irratti qabu qabaa kan jedhudha. Daa'imni osoo aannan harma haadhaa hin hodhiin aannan daakuudhaanis haa ta'u aannan biraadhaan aannan foormulaadhaan yoo guddate dhiibbaa akkamii qabaa? Ijoollee kaan irraa maaliin adda ta'a? Akkasumas immoo haadha sana irratti illee dhiibbaa akkamii qaba kan jedhudha. Mee gabaabsin akka armaan gadiitti isinii dhiyeessa hanga dhumaatti hordofaa. Harma osoo hin hodhiin wanta biraa fakkeenyaaf aannan daakuu, aannan foormulaa hodhanii yoo guddatan daa'imman irratti dhiibbaa inni fiduu malu. Daa'imman osoo aannan harma haadhaa hin argatiin guddatan kanneen harma haadhaa argatanii waliin gaafa laallu yookaan gaafa kompeer goonu carraa isaan dhibeewwan daddarboo kanneen akka garaa kaasaa, dhibee sombaa, infekshinii gurraa yookaan madaa'uu gurraa kanneen kana fakkaataniif qabamuun isaanii ol ka'aadha. Kanneen kana qofatu hin ta'in dhibeewwan daddarboo hedduudhaan qabamuun isaanii ol ka'aadha. Sababni isaas aannan harma haadhaa keessa wanti ittisoo qaama daa'immanii cimsu kan aannan biraa keessatti hin argamne jira waan ta'eefidha. Egaa ijoolleen akkasii warra infekshinii dhibeewwan daddarboo tokko tokkoof more exposed yeroo ta'an more kan dhibee kanaan qabamanidha jechuudha. Akkasumas immoo carraa isaan ijoollummaan ulfaatina qaamaa hamaa ta'e godhachuu yookaan ijoollummaan obees ta'uu carraan isaan dabala kanneen aannan loonii, aannan foormulaa dhuganii guddatan. Akkasumas immoo carraa allerjii adda addaa godhachuu fakkeenyaaf asmii, allerjii gogaa, allerjii nyaataa kana godhachuu kanneen aannan harma haadhaan argatiin guddatan biratti ni baay'ata. Akkasumas illee dhibee sukkaaraa fi kaanserii tokko tokkoof more kan predisposed ta'anidha. Egaa kana jechuun hunda isaanii akkas taatu hin ta'in darbee gaafa warra harma haadhaa hodhanii guddatan biratti gaafa laallu warri harma hin argatiin guddatee carraa allerjii godhachuu, carraa obees ta'uu, ulfaatina qaamaa hamaa godhachuu, dhibee sukkaaraa godhachuu, kaanserii dhiigaa qabaachuu fi akkasumas illee ijoollee waggaa tokko gadii biratti tasa du'anii argamu yookaan sudden infant death syndrome kan jedhamu ni dabala jedhama. Gaafa warra harma hodhanii guddatan biratti ilaalamu. Kun egaa xiqqoo garaagarummaa qabaadha malee sababa aannan harma haadhaa hin hodhiin guddataniif kan hundumtuu isaan mudata jechuu miti. Haadha sanarratti immoo dhibee akkamii qaba? Haati tokko osoo daa'ima harma hin hoosiin yoo jiraatte akkuma kanaan dura barnoota ta'e irratti ni kaasee daa'ima harma hoosisuun haadhaaf faayidaa hedduu qaba. Daa'imaafis faayidaa hedduu qaba. Haadhaaf faayidaa hedduu keessaa barnoota qofaatti hojjedheen ture kaanserii adda addaa irraa ittisuu, ulfaatinni qaamaa yeroo da'umsaa dabalte akka dafee irratti taasisuu akkasumas immoo psychological satisfaction xinsammuudhaan faayidaa hedduu qaba haadhaaf. Mee yoo daa'ima harma hin hoosiin hafte miidhaa maalii haadharra ga'a yoo jenne daa'imman harma hin hoosiin hafuun carraa dhibee kaanserii harmaa, kaanserii ovaariif saaxilamuu ni dabala. Kanneen yeroo dheeraa daa'ima harma hoosisan dhibee kanaan qabamuu isaanii carraansaa ni irrata jechuudha. Yoo hoosiin hafan immoo dubartiin tokko yoo osoo harma hin hoosiin hafte jireenya ishee keessatti carraa dhibee kanaan qabamuu ishee ni dabala jechuudha. Akkasumas da'anii hin hoosiin hafuun akka ulfaatinni qaamaa yeroo ulfaa dabalan waliin turaniif saaxila. Yeroo ulfaa gaa ulfaatinni qaamaa ni dabala. Hedduun isaanii immoo erga da'anii booddee deebanii irratu. Haa ta'u malee yoo deessee yoo hoosiin haftee ulfaatinni qaamaa ishee bakka duraatti dafee hin deebi'u jechuudha. Akkasumas kana malees carraa dhibee onnee, dhibee sukkaaraa fi kan kana fakkaatan godhachuun kanneen daa'ima harma hoosisan biratti gaafa laallu isaan kana biratti ni dabala jechuudha. Akka waliigalaatti kan hin qabadhee jiru kanumadha. Kanaafuu daa'ima harma hoosisuun haadhaafis daa'imaafis faayidaa hedduu qaba. Yoo kanan godhin hafan immoo miidhaa mataasaas kan qabudha jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa turtii gaarii.